Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqabu. Lammiileen Itoophiyaa atileetiin isaanii warqii mo'achuun baggamman jechuun qiliixamuu isaanii argisiisaa jiru. Tookiyootii miiri maal fakkaata? Ilkoofni irraa mucaan keenya gootichi nama baraggaa ragaa mo'atee warqii biyya isaatiifis ofii isaatiifis kan calqabaa ta'ee jira. Miirras jiru baay'ee gaariidha jechuudha. Prostate kaansariin kan lubbuu dhiirota hedduu galaafatu mallattoon isaa maali? Mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu rakkoowwan fincaan adda ciccituu bahuu dhiisuu danda'u. Dhukkubbii naannoowwan afuuffee fincaaniifaatti dhaga'amu. Deeggarsi torbaanotaaf afaarii dhaqqamee gara Tigraay deemaa jira. Kanaaf oduu dabalataa nu waliin tura. An Asli Galgaloo. Dhaggeeffattoota oduutiin jalqabaanii Yuunivarsiitiin Gondar weellisaa Teediroos Kasahuun kan maqaa muuziqaa Teedii Afroon beekamu badhaasa dooktarummaa kabajaa kenna. Pireezidantii Yuunivarsiitichaa Dr. Asrat Atsadawaayin akkamiin weellisaa Teedii badhaasuun akka murteessan BBC'tti. የዚህ ዓመት የተማሪዎች የምረቃ በዓል በተለየ መልኩ ለማክበር sagantaa eebba barattoota bara kanaan haala addaan raawwachuuf qophaa'aa jirra. Sagantaa kana keessaa tokko namoota biyyaaf addunyaaf akkasumas naannoo keenyaaf gumaacha godhanii fi dooktarummaa kabajaa kennuudha. Kanaan wal qabatee weellisaa Teediroos Kaasahunii fi guddina muuziqaa fi gumaata ooleef ogummaa isaarra darbee tokkummaa biyyaaf jaalala biyyaaf lallabaa jaalalaa ta'ee barootaaf nama hojjechaa ture waan ta'eef kabaja isaa kan madaalu akka ta'u seenetiin Yuunivarsiitii Gondor guyyaa kaleessaa marii godheen saayinsii hawaasaan gama namummaa fi aartii gumaata olaanaa bahaniif badhaasni dooktarummaa kabajaa kennamu isaaf akka kennamu murteesseera. Aadaa simannaa kabajaa Gondor kan mootii taasifameefiif har'a magaalaa Gondor galeera. Miirri simannaa uummataas guddaa ture. Guyyaa boruu bakka barattoonni eebbifaman keessummoonni kabajaa maatiin barattootaa fi aangawoonni mootummaa olaanoo argamanitti dooktarummaa kabajaa isaa ni fudhata jechuudha. Waraan kaaba Itoophiyaa keessa argaman haal duree tokko malee hatattamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuurra ga'uu qabaa jette Ameerikaan. Gamkaaniin sagantaa nyaata addunyaa WFP'n konkolaatonni isaanii kan sababa rakkoo nageenyatii fi torbaanotaa fi afaaritti hanqame gara Tigraay deemuu eegalee jedhe. Galaana Balaay gabaas qaba. Dubbii himaan ministeera haajaa alaa Ameerikaa Ned Price kaaba Itoophiyaa keessatti qaamoleen wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa dhaabanii marii siyaasaa hunda hirmaachisetti seenuu qabu jechuun Twitter isaanii gubbaatti barreessaniiru. Ololli waraana hammeessu gama lamaaniinuu deemaa jiru faallaa kanaatis jedhan. Ibsi mootummaa Ameerikaa kun kadhagame TPLF haal dureewwan amma dura dhukaasa dhaabuuf tarreessee ture fooyyeesse jechuun ibsa kamisa kaleessaa baaseen walirra bu'eera. Ibsi TPLF kamisa baase mootummaan ce'umsaa akka bu'uureffamuu fi mariin siyaasaa qaamolee siyaasaa ijoo biyyattii keessa jiran hammate akka jalqabamu gaafata. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan ji'a tokko dura uummatni Tigraay waqtii gannaa kanatti haa qotatu deeggarsa namoomaa isaa argatu sababa jedhuun kophaatti labsii dhukaasa dhaabuu labsuun naannicha gadhiisee bahee ture. Dubbii himtuun waajjira ministeera muummee Itoophiyaa Billanee Siyyum raayyaan ittisa biyyaa haleellaa TPLF daangaa ce'uun naannoo Afaarii fi Amaaraa keessatti raawwatu qolachaa jira malee ofiin haleellaa raawwachaa hin jiru jechuun roobii darbe miidiyaaleetti himanii turani. Garaagarummaa qaamoleen Itoophiyaa keessatti wal waraanaa jiran qaban kan furu marii malee humna waraanaa miti jedha. Ned Price qaamoleen wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabanii haal duree tokko malee gara mariitti seenuu qabu haa jedhan malee qaamolee waraanatti jiran marti deeggarsa namoomaaf danqaa tokko malee karra akka banan gaafataniiru. Itti dabaluunis tajaajilawwan akka elektiriikii telekominikeeshinii fi baankii Tigraay irraa adda citan deebifamuu qabu jedha. Qabxiileen kunniin haal duree TPLF tarreesse keessatti illee eeramanii jiru. Ameerikaan ibsa haaraa kanaan irra deebiin deeggarsi namoomaa danqaa tokko malee Tigraay akka qaqqabu gaafatteetti. Sagantaan nyaataa addunyaa akka jedhutti kuusaan nyaataa dhaabbatichi Tigraay keessaa qabu jimaata har'aa xumurama. Konkolaattotni sagantaa nyaataa addunyaa naannoo Tigraayiif deeggarsa namoomaa fe'anii karaa Affaar imalaa turan daangaa naannoo Tigraay jiru irratti waraanni hammaachuu hordofee guyyoota hedduuf danqamanii turan. Mootummaan humnootni TPLFtu karaa itti cufe jechuun yoo komatu TPLF fi dhaabbileen gargaarsaa muraasni ammoo
mootummaa Itoophiyaatu dabarsuu didee jedhanii komachaa turani. Sagantaan nyaataa addunyaa ibsaarra baaseen konkolaattotni deeggarsa fe'anii torbanootaaf naannoo Affaar keessatti danqamanii turan dhumarratti gara Tigraay galuu eegalaniiru jedheera. Konkolaattota 170 Affaar keessatti deeggarsa baatanii danqamanii turantu amma gara Tigraay galaa jira. Gargaarsi gara Tigraayitti galuu eegaluun hooggantuun dhaabbata gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power deeggarsi gahaan naannoo Tigraay akka dhaqqabu dhiibbaa uumuuf sanbata xiqqaa Itoophiyaa dhufaa jiraachuu isaanii waliin walirra bu'eera. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo jalqabaanii pireezidantiin US Joe Biden kanneen talaalii COVID-19 fudhatanii fi doolan dhibbaa kennamu waamicha dhiyeesse. Ragaa gamaa jiruunii uummata Ameerikaa keessaa kanneen talaalii fudhatan walakkaan gadi. Olimpikii Tookiyoo deemaa jiruunii dubartiin Afrikaa kibbaa daakuun reekoodii cabsuunii warqii argatti. Tatiyaanaa Sunmakaa daakuu breastrook jedhamuuni reekoodii addunyaa haaraa keetti. Tatiyaanaan dubartii duraanii daqiiqa 2 sekoondii 19 jalaatti daakuu xumurti. Mootummaan Keenyaa dhukkub COVID-19 dabaluu fi walga'iiwwan tokkolleen akka hin taasifamne ajaja. Keenya keessatti oksijiiniin dhabamuumi namoonni du'aa jiru. Ammaatti namoonni Keenya keessatti dhukkubichaan qabame 200,000 oli. Intalii pireezidantii duraanii Angoolaa Isabella dos Santos maallaqa $1,555,000 Angoola akka deebistuu ajajamte. Isabellaan ta duraanii dubartii Afrikaa dureetti jedhamtee beekamtu qood gaazii seeraan argattee jedhan. Olimpikii Tookiyootti adeemsifamaa jiruunii dorgommiin atileetiksii irratti atileet Solomoon Baraagaa dorgommii dhiirotaa fageenya meetirii 10,000 moo'uunii warqii jalqabaa Itoophiyaaf argamsiise. Atileetiin umrii 21 kun dafee fiigicha xumuruunii atileetii Yuugaandaa fageenyichaanii abbaa rikeedii addunyaa ta'ee Joon Cheptegei mo'atee Jooshoon lammaffaa baa'uunii meetii argate. Lammiileen Itoophiyaa ministeera muummee dabalatee Solomoon warqii kana biyyatti argachuu fi baggamannee jedhan. Galaana Balaayii pireezidantii Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa atileet Daraartuu Tulluu dubbise. Jalqaba garuu miirri amma garee Olompikii Itoophiyaa ka magaala Tookiyootti argamu maal fakkaata miirri keessan? Galatoomii miirri garee Itoophiyaa Tookiyoo jiranii baay'ee gaariidha, baay'ee bareeda. Kaleecha fiigichi kaleecha jalqabame samii faayinaaliin kaleecha ture. Har'as immoo hiitinii fi samii faayinaalii ture. Kaleecha har'a immoo har'as samii faayinaalii fi faayinaalii ture. Faayinaalii warra dhiiraa 10,000 egaa waaqni galannaa ga'u milkoofnee irraa mucaan keenya gootichi Solomoon Baraagaa har'a mo'atee warqii biyya isaatiifis ofii isaatiifis kan jalqabaa ta'ee jira. Jechuun amma as Tookiyootti jechuudha. Walumaa galatti miirras jiru baay'ee gaariidha jechuudha. Eegamee ture meetira 10,000 gara dhiirotaatiin warqiin hin dhufa jettanii qophooftanii turtanii? Egaa hunda'uun akka yaadeen ta'u malee ijoolleen yoomifis barruunis meebii akkasuma nam tokkollee ta'uu kan jiru gala jennee yaadne malee tokko amma 3 hin baafnees yaadneeyyuu egaa hin taane egaa kana. Bu'aannee jirra. Eegnee turre eegnee turre. Ginda'u ijoollee lamallee sadaffaallee baana jennee turreeyyuu egaa xiqqoo ulfaatee jarri kun. Haalli dorgommiidhaaf mijataa ta'e atileetota Itoophiyaa fi haalli qilleensaas haalumti ka biroo Tookiyoo jiru mijataa ture. Haalli Tookiyoo Itoophiyaaf mijataa miti maaliif keessattuu Itoophiyaan achitti gannaa roobaa qorraa asitti immoo akkuma beektan ho'aa haa ta'u malee gara sa'aatii 3 galgala keessa gara 3 yookaan sagal jechuudha kan fiigicha jalqabame bakka yeroo isaa fiiganii xinnoo qabbanaa'ee garuu humnitiin hin jira. Qilleensi nammoo hundaa fi haa ta'u malee immoo irra gararraa biyya qorraatirraa biyya robatirraa dhufne lachiifuu rabbi nu qarqara jira jechuudha. Ayyee ammaa booddee dorgommiiwwan kanneen biroo Itoophiyaan qabxiiwwan gurguddaa irratti eegdu yoom fa'aa dorgommiiwwan maaliin jiru waan muraasa turraa nu himte? Dorgommiin 800 kan dubartiin jira, kan dhiiraa hin jira, 500 jira, akkasumas immoo 3,000 kan kaleecha ijoolleen samii faayinaalii darbanii boru hin kaatu. Deebi'ee immoo 5,000 immoo iftaaniin kaatu kanarra darban jechuudha. Samii faayinaalii fiiganii kan darban jechuudha. Akkasumas kan ittuma fufaa deemaa jechuudha. Kan dhiirri 5,000 kan dhiiratis 3,000 inni masanaakil jedhamu kan dubartiitis akkasumas immoo maaraatooniin dhiiraaf dubartii saaphoorratti itti fufaa jechuudha. Kan akkasuma immoo kan biraa immoo sirriitti kan eegamu 10,000 kan dubartiitis itti fufaa jechuudha.
Amma miirri injifannoo atleetota Itoophiyaa keessatti erga injifannoonni Salamoon dhufee booddee akkam jira? Egaa amma ati mo'annaa gaafa mo'attu manyuun keenyu argatta hamilee argatta hamileen keenya dabala kana waan ta'eef atis immoo warri immoo boroftaan kaasus immoo carraa kana waan akkanatti akkasitti waan yaaduuf miirri harri warqii isaa kun dhufuunsa ijoollee garkaaniif hamilee guddaa kennaafi jechaadha. Dhibeen kansarii ka waggaatti namoota miliyoona 10 jeesuun himamee gosa hedduu qaba. Isaan keessaa ka baay'inaan babal'achuun dhiirota qofa miidhaa jiru prostate kansarii jedhama. Prostatiin qaama wal hormaataa dhiirota keessaa tokko yoo ta'u qaama diqqaa afuufee dhiirota jalaatti argama. Tajaajilli isaa dhangala'aa qaama wal hormaataa fi barbaachisu oomishuun hojii qaama wal hormaataa deeggaru. Eenyutti dhibee kanaan saaxilamuu danda'a jedhee hospitaal Xiquur Ambaasaatti ogeessa dhibee kansarii ka ta'e Dr. Addunyaa Fiqaaduu gaafan. Namoonni baay'inaan saaxilaman namoota umuriin isaanii deemanii haga umuriin dabalaa deeme riskiin prostate kansarii kana dabalaa deema. Fakkeenyaaf namoonni umuriin isaanii waggaa 50 fi isaa ol ta'anii riskii guddaa qabu jechaadha. Namoota umuriin xiqqaa jiran yookaan immoo waggaa 40 gaditti baay'ee beekamaa miti dhibeen kun. Gara prostate kansarii otoo hin deemiin xannacha prostatii kan ta'e baay'ee beekamaadha. Amala kansariitti otoo hin jijjiiramiin jechaadha. Prostate kansarii kanaaf sababa ta'uu kan jedhaman tokko akkuma isin jedhe umuriidha. Lammaffaan hormoonii androojin fi testosteroon kan jedhaman qaama wal hormaataa dhiiraarraa kan oomishaman ni jiru. Guddinni prostatii kanaallee hormoonii kanarratti hundaa'a jechaadha. Hormooniin androojin jedhamu kuni prostatiin kun akka guddatu ni godha. Haaluma guddataa deemeen immoo dandeettiin yookaan immoo carraan gara dhibee kansariitti deemuu ni qaba jechaadha. Kanaaf hormooniin androojinii baay'inaan yoo madda ta'e riskii kan biraati jechaadha. Kan biraa infekshinoonni garaagaraa prostatitis kan jennu yookaan immoo baakteeriyaa ta'uu danda'a, vaayirasii ta'uu danda'a. Kan biraa overweight yookaan immoo ulfaatina qaamaa kan madaalaa ala ta'ee fi obesity akkasumallee baay'inaan namoonni coomni qaama isaanii keessatti baay'atu riskii kana ni qabu jechaadha. Kan biraa tamboo aarsuunis riskii tokko jedhamee fudhatama. Akkamiin beekuu danda'an dhukkuba kan qaban? Amaluma isaatiin dhibeen prostate kansarii kuni amala kansaroota warra kaanirraa adda kansa godhu suuta guddata. Namni tokko mallattoo dhibee yookaan immoo dhibee prostate kansarii kan argisiisuu fi yoo xiqqaate waggaa 10 haga 15 illee fudhachuu danda'a jechaadha. Kanaaf ispeeshaalii sadarkaawwan duraa irratti mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu haguma guddinni yookaan saayiziin prostate kansarii kana dabalaa deemeen mallattoolee adda addaa argisiisuu danda'a. Fakkeenya rakkoowwan fincaan adda ciccituu bahuu dhiisuu danda'u, dhukkubbii naannoowwan afuuffee fincaaniifaatti dhagahamu warreen kun mallattoowwan dhibeen prostatii kansarii kun argisiisan yogguu ta'u early stage yookaan immoo sadarkaa duraa irratti mallattoo tokkollee argisiisuu dhiisuu ni danda'a. Kabiraa asymptomatic yookaan immoo sadarkaa mallattoon argisiisneen dura faca'ullee ni danda'a baay'inaan jechaadha. Dhibeen kun baay'inaan kan inni faca'u lafee dugdaa irratti vertebraal yookaan immoo lafeewwan dugdaa irratti baay'inaan faca'a. Lafee dugdaa irratti faca'ee mallattoo dhukkubbii dugdaa, miilli kun hadooduu waan akkasiillee argisiisuu ni danda'a. Walumaa galatti garuu haga sadarkaansaa sadarkaa 3ffaa 4ffaa irra ga'e mallattoo argisiisa malee isa dura mallattoo argisiisuu dhiisuu danda'a. Kanaaf dhibeen kun sadarkaa duraa irratti argamuuf iskiriiniing yookaan immoo qorannoo dursaa gara dhibee kansarii mallattoo toon argisiisiin qorachuun ni danda'ama. Dhukkuba kana akkamiin ofirraa ittisuu danda'an yookiin ofirraa ittisuu danda'ani? Dhukkuba kana ofirraa ittisuuf ulfaata. Akkuma isin jedhe mallattoon argisiisu garuu riskii isaa hir'isuu ni danda'ama. Riskii isaa akkamitti hir'isuu dandeenya? Tokko akkuma sila isin jedhe ulfaatina qaamaa hin barbaachisne hir'isuun ni danda'ama. Obesity yookaan immoo borcii ifaa kan jedhamu sanii hir'isuun barbaachisaadha. Kabira infekshinoota qaama saalaan yookaan qunnamtii saalaan daddarban irraa of qusachuu ni barbaachisa. Tootaalii garuu uumamuu prostate kansarii hambisuu hin danda'an isaan kun. Garuu maal gochuun danda'ama? Sadarkaa duraarratti namoonni umuriin isaanii ispeeshaalii waggaa 50 isaa ol ta'anii yoo mallattoowwan fincaa wajjin wal qabatu argisiisu ta'e dafanii ilaalamuu ni danda'ama jechaadha. Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganumaa torbaan guutuun waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedhama. Ammaas galgal kana haala baattuu yaalataa dadhablamiit baafatee kan isa isan biratti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Galaana Balaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru keessaniif dhiyeessan asli galgalooti nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaa dhan bulaa.